abbaan giddii akka poosti godhamu osoo si eeyyamsiisin iccitii dhuunfaa keetii iccitii jireenya keetii namni osoo ati hin eeyyamin namni poosti godhu hin jiru sumaatu poosti naa godhaa jedhee kadhateeti tokko lammata inni lammaffaa wanti ati jalqaba kan suuraa kaase konkolaataan sun yeroo gubatte situ bira jira moo abbaa giddii si bira jira kan suuraa kaasetti ergeenya. Yes. Shuf. Saaliyaa santaa juddiin ragaadhaa si jammar konkolaataa san ka oofaa ture abbaa giddii ta'an ijoollee qamar fuudheen mariinaa bahaa ture. Icciitiin haa bahume. Yoo abbaa giddii taate Oromoo hin bittuu bakka konkolaataa kee ariif gubatee abbaan giddii posotate. Because kophaa isaa konkolaataa kafaluu waan dandeenyu. Kaafii takkaa sii qaba keera. Haya. Maaliif akkana jettee? Harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti sukkuu. Waan kana natti ergan ammuma natti erganii beek. Tonkoliin namaan danda'amu. No, namattiin erkee bar namaaniin jee harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti sukkuumne sun tokko siin jeen. Oh, akkasi. Ayyee. Anyway, ati karaa kamiinis haa dhufu booleenis babooleen babaalee bimta. Bichaa ati sadoqumaan bitamte makiinaan. Akka waan budaa nyaattee konkolaataan sun garaajii jirti amma kabiraatiin oofu jira. And then Alex jira. Baay'ee maal akka taate beektaa? Anamma akka qabsaa tokkotti Oromoon jaalattu jibbituu beekamtii naa kennellet na hordofu. Gurbattii sibiila sannaan jaa namni marti sii galee. Bakka akka qabe kan ammoo gaaf tokko hin dhaqqabdan isinillee koottaa. Jabaadha abdiin kutinaa hojjedha. Sibiilummaa. Bakka kee kana ni geessa. Akkam jettisa bakka kiyya kana ni geessa jettee? Of course. Wayii wallahi na rifachiista beektaa jechuun akka namni takkatti na rifachiisa. Nuti biyya abbaa keenya ati guyyaa 15 as taa'uu hin dandeessu. Guyyaa 15 Finfinnee walakkatti dalagaa dalaydee miti jiraachuu hin dandeessu. Yoo fiishii artistoota kana gisee farsaa dhiisanii gabbaan hin seeni. Sagalee Alex Injalaa dhaquu kana na rabba shakaa yoggaa guyyaa 15 achi taa'e. Gamaa gamana. Ani bakka ati jirtu kana ga'uu mannaa qaxaraa hacitu laal qobbee hacitu karaatti Nama jirta. Farshoo. Kun ati gisee farshoo namaa jettu na ajaa'ibda. Dhaggeeffadhu garaagarummaa keenyaan si hima. Ati faarsee bulaan hin jettaa? Hin jenne. Faarsitanii buluun mirga keessa. Usii dhaggeeffadhu. No, dhaggeeffadhu. Umuutu firraa godhi. Nama dhaggeeffachuu bareeti. Sooressa jala deemnee nama waa qabu jala deemnee waan jiraannuuf asitti fakkaataa akkasitti hubatta. Kuni soba? Alex. Nama faarsinee waan jiraan. Lakkii. Qoy kana dhaggeeffadhu. Eeshi. Ani yaada kee nan beeka, ilaalcha kee nan beeka, dhiphummaa sammuu keenuun kee kan lukkuu akka hin geenye nan beeka, afaan siimaa jira bar ilaalcha keessatti nan beekani. Eeshi. Waan namarraa qaffallee kadhannee naamni jiraannuuf asitti fakkaata. Fakkeenyaaf an akka kiyyattan sitti murti guutooni waa'ee isaa, waa'ee mataa isaa ofii isaatii sitti himu nama bakka hin bu'anii. Ani biyya kana keessatti waa meeqaa wajjin wallaansoo godhanii of danda'anii haa qaffalus haa kadhadhus kara meeqaan. As keessatti ati amma namni garaa sii laafuu kan danda'u yoo ati amala qabaattee si gargaaru. Kan namni waa sitti darbatu iyyuu yoo ati amala qabaatte naamusa qabaatte yoo ati cimaa taate si galee. Akkasitti jiraachuu dadhabdeeti akka nuti itti jiraannu kanatti jiraachuu dadhabde nuti bar Dubaay atama jirtu kana osoo dhaquu feene torbanitti yeroo lama yeroo sadii deddeebi'uu dandeenya bar. Meeqoota? Wanta nu qabeetti. Yeroo meeqaaf hin deeme? Sillee abbaa si fide beeka kaan. Abbaa si fide. Si baraati abbaan qabeenyaa ati jettu kun abbaa qabeenyaa nama qabuu fi nama if duubaa qabuuttu abbaa qabeenyaa dhiyaata. Ati bar abbaan qabeenyaa ati beektu hagisee itti qabbanaa'e qofa harka kishee kaatu bar waa baasu osoo hin ta'in. Ani mataan kiyya abbaa qabeenyati kana booda mal godha abbaa qabeenyati irraa. Habibi akkamitti akka abbaa qabeenyaa taate beeknaa bar shamarran meeqatu bo'aa jiru.
Minuu neenoo. Dubaayini ijoollee namaa kana qarshii kuma 400 300 osoo boloo goot ilmaan namaa akkami gachiistee bulta qo'ee qabrii. Eeshi amma na dhagaye Alex. Just daqiiqaa takka bicha na dhagaha. An daqiiqaa 10 sin nagaa. Eeshi akka waan nuti abbaa qabeenyaa faarsinee jiraannu tokkotti jedhe Alex. Osoma abbootiin qabeenyaa Oromoo jiraachuu baatanii Alex ta'uu kan kee namnumti si beeku hin jiraatu ture. Qabeenyaatu TikTok banee fi Facebook banee fi anaa si deebisa. Ofii banatee ittiin ashqabbataa fi jira faarsee bulaa abbootii qabeenyaatti Alex. Qoy haa xumuru qoy haa xumuru xumuru. Eenyuuf hin jedhin qoy sitti hima. Tokko jedhe. Alex Lammata yaa antel gisee si deebi'a bro. Wallahi dhiifama illee naa godhi. Hanqarsi nama madaalu beeta. Sammuuniin nama madaala. Jechumti namnumti ati miidiyaa kanarraa waa hordoftee irraa gammaddu yoo jiraate Alex. Ayyinaa maaliif? Haa xumuru qoy murtii guutuu haa xumuru qoy xumuri mee xumuru. Digale. Lammaffaa ani ashqaabbatu ammaaliin jedhu minaamin no way. Sirritti ashqaabbatta qaxaaqaxxee ashqaabbatta. Digale. Kabira giseen atin ashqaabbanne hin ture. Yeroon hin jira. Digale. Yeroo daa'ima baattee mataa keetti deemtu san Oromoon martuu gurbaa Kuma 800 dammee inni iluu fi jimmarraa fe'ee fidaa jiru makiinaa wajji jalaa gubanii lola ture jechuudha. Rat jee miskiinummaa isaatiin akka lafee fidu hanga hiriyaa isaati waan hin beekuuf. Qarshii 10 Oromoon na gargaaraan dhiirii baraati. Bakka san dhaabbattee laayifii dabarsitee sadaqaa waliin eenyutu amanee birriitti ergamu guutuu mucaa kana. Laal agartee rakkineessa. Dhiira jechuun barra hawaa gara qabachuu dandeessu. Albaati. Murti guutuu. Baay'ee anamma akka Oromootitti durriyyee akka siif Alex kana qabaachuun na boonsa. Garuu Oromoo keessa malee Habashatti asii achi muudii hin qabattan. Habashaan maal nu goote nagaan jiraatti. Habashaan yoom takkaa nu tuutee beeti. Yoom takkaa waan nu jettee beeti. Habashaa wajji jiraanne nuti biyya takka keessa hojii jirra. Tiyaar. Habashaan mana dhuunfattee biyya guutuu ganda keenya guutuu amaaressitee diinummaa waliin hin qabnu akka kan keessatti yoo ta'elleedha. So waliin nageenya qabna. Dammoo Alex ofuma isaati barcaa si bitaa asliin jennaan osoo 50 si erge agamu waggaa tokko profaayilii si godhadeen Alex. Ofuma isaati. Eshi atam Kuni tapha hiriyaati bar. Tapha hiriyaati bar kun haasawa. Just live irratti. Anatu sagatee ta'eere. Ati sagatee illee macarrashaan ji'a aboo. Ilmoon yung kophee hojii durmaali ati sagatummaa dhagaye ni as qaabbattaa faarsitee bultaa minaamin jettee eenyuuf mee fakkeenyaaf nama Alex faarsee bulaa kiyya jedhee maallaqa naa ergee of na faarsisiisee